itti sillaasee kutaa shanaffaa kakuu moofaa keessatti kallattiidhaan kan jedhu qabannee isiniif dhiyaanneerraa. As keessatti jecha dachaa fi jecha qeenxetu jira. Isaan keessaa abbaan jalqabaa wareegamaa Jastiin jedhama. Abbaa ajaa'ibaa fi barnoota adda addaa barsiisaa kan ture, namoota baay'eedhaaf ifaa kan ture jechuudha. Bara samaayitinnatii yookaan immoo bara wareegamummaa keessa kan ture. Abbaan kunis waa'ee dubbii sillaasee irratti, waa'ee dubbii cuuphaa irratti, walumaa galatti waa'ee barnoota mana kiristaanaa irratti barreeffamoota adda addaa barreesseera. Waaqayyo namaaf yeroo kakuu galutti dubbiin sillaasee ifa ba'eera. Kan sin ajaa'ibu yaadni kun wanta gurguddaa sadiif dubbatan. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 wanta gurguddaa sadiif dubbatan. Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos baay'isee kan isin jaallatu ijoolleen Waaqayyoo hundumti keessan biyya alaas biyya keessas teessanii sagalee kana dhagahaa kan jirtan maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkamiyyoon akka nageessan. Ameen. Waaqayyo nageenya isaanuuf baay'isee sa'aatii kana umurii keenya irratti dabalee waan nuuf laateef maqaan isaa kan eebbifame kan qulqullaa'ee nuuf haa ta'u. Egaa kun akkuma beektan torbeetti isa tokko kan isin dhiyaatu miidiyaa Sootoriyaatiin dubbii itti sillaasee barnoota walitti fufiinsaan isiniif kennamaa jirudha. Akka fedhaa fi akka eeyyama Waaqayyootti har'a itti sillaasee kutaa shanaffaa kakuu moofaa keessatti kallattiidhaan kan jedhu qabannee isiniif dhiyaanneerraa. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan maqaa Waaqayyootiin isin affeerra. Egaa torbeewwan darbe keessa kutaawwan adda addaatti waa'ee dubbii sillaasee itti sillaasee akkamittiin kitaaba keessatti akka icciitiidhaan gabaafaman hubannee turreerraa. Barnoota kana dudduuba deebitanii hordofuun isaarraa immoo irraa barachaa deemuun kitaaba keessan bantanii akka ifa isinii ta'uuf waliin deemuun akka nuuf malutti bakka jirtanitti kitaaba keessan bantanii akka dubbistan isin gaafachaa har'a icciitii sillaasee kallattiidhaan kitaaba qulqulluu kakuu moofaa keessatti kan jedhu ilaalla. As keessatti iddoowwan ijoo qofa fudhannee hiikkaa isaa hiiknee abboonni immoo kanarratti maal akka jedhan haga danda'ame tuttuqneetu darbina. Hayaataan akka dhaggeeffattan maqaa Waaqayyootiin irra deebiidhaan isin affeera. Egaa inni jalqabaa gabaasni kallattiidhaan waa'ee dubbii sillaasee kitaaba qulqulluu irratti gabaafame irra caalaadhaan akkuma kana dubbanne seera uumamaa keessatti irra deddeebiidhaan dubbiin sillaasee akka inni gabaafame kanaan dura hubannee turre. Har'a uumama dhala namaa Waaqayyo dhala namaa gaafa uumu icciitiin sillaasee kallattiidhaan akka nutti himame seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti ni dubbifanna. Yeroo baay'ee hundumti keenya caqasa kana ni beekna. Caqasni kun seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 dubbii sillaasee kan ibsudha jedhanii abboonni keenya nutti himu. Nutis haga ta'e achirraati dubbii sanarraati hubachuuf haga ta'e xiinxaluu dandeenya. Irra caalaatti garuu akkamittiin icciitii sillaasee ibsuu danda'a kan jedhu sana hubachuun gaariidha. Akkuma kanaan dura dubbannee saboonni Israa'el icciitii sillaasee kan jedhamu kakuu moofaa keessatti wanta beekan hin qaban. Haa ta'u iyyuu malee kitaaba uumamaa kana kitaaba isaanii tooraa jedhanii waaman keessaa tokko waan ta'eef kun icciitii sillaasee bakka bu'a jedhanii hin beekan. Isaan kallattiidhaan jecha kana ergamootaa wajjin dubbachaa jira Waaqayyo jedhanii waan amananiif har'a garuu kakuu haaraa keessatti abboonni keenya kennaa hafuura qulqulluutiin dursummaa hafuura qulqulluutiin dursamanii kun dubbii sillaaseetiif dubbatamee sillaaseen qaamaan sadii maqaadhaan sadii raawwiidhaan sadii jedhanii nuuf hiikanii ittiin barachaa jira jechuudha. Egaa kanas namoonni yoo hin baranne namoonni yoo hin hubanne jechi kun yaadi kun dubbii sillaasee ta'uu isaa hubachuu hin danda'an. Egaa akkas nuun jedha Waaqayyos jedhee nuun jedha. Waaqayyos jedhee nama akka bifaa fi akka fakkeenya keenyaatti haa uumnu. Jechi kun of keessaati jecha baay'ee yaada bal'aa kan qabu ergaa gurguddaa kan qabu yoo ta'u gaafa akkasin ilaallu garuu jecha salphaa fakkaachuu danda'a. Jechi kun seerluga afaanii keessatti illee seerluga afaanii kan hin eegnedha. Sababiin isaa Waaqayyos jedhee nama akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti haa uumnu kan jedhu as keessatti jecha dachaa fi jecha qeenxeetu jira. Seerluga afaanii keessatti jechi qeenxeen tokko eegalee jennaan jecha qeenxeedhaan dhuma malee jecha dachaa of keessatti hin galchu. Akkasumas jecha dachaadhaan eegalee dachaadhaan dhuma malee of keessatti jecha qeenxee hin galchu.
Asirratti garuu gaafa hubattan yaada lamaanuu jecha dachaas yookaan baay'inas yookaan immoo qeenxees wal makee dubbatee jira jechuudha. Kunis maal ibsa gaafa jennu Waaqayyo tokkos sadiis akka ta'e nutti hima. Jechuunis Sillaaseen tokkos sadiis qaamaan sadii maqaadhaan sadii jennee kan waamnu sana waaqummaadhaan tokko uumuudhaan tokko kan jennu sana jechuudha. Kanaaf as keessatti seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gubbaa gaafa dubbistan Waaqayyos jedhee jechi jedhu jecha baay'ee waan of keessaa qabuuf tokkummaa Waaqayyoo kan nutti himudha. Kana immoo seera bahuu boqonnaa 6 lakkoofsa 4 gubbaarratti kanaan dura akkuma dubbanne yaa Israa'el dhagahii uumaan kee Waaqayyo tokkodha jedhamee kan dubbatame san Waaqayyo uumaan tokkodha. Waaqayyo uumaan tokkodha Waaqayyos jedhee jecha qeenxee agarsiisa. Jechi kun tokkummaa. Akkasumas bifa keenyaa fi fakkeenya keenyaan haa uumnu. Nama akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti maal goonu haa uumnu. Kana jechuun immoo baay'ina of keessaatii qabna. Akka bifa keenyaatti keenya kan jedhu baay'ina agarsiisa. Akka fakkeenya keenyaatti keenya kan jedhu maal agarsiisa? Baay'ina agarsiisa. Haa uumnu. Haa uumnu jechuunis baay'ina agarsiisa jechuudha. Haa uumnu. Nan uumaa jedha turetu qeenxee ta'eeti. Amma maal jedhee haa uumnu jedhe baay'ina agarsiisa jechuudha. Kun immoo maal nutti hima? Sillaaseen qaamaan maqaadhaan gochaan sadii akka ta'an of keessatti ciggoodhaan nutti himaa jira. Egaa abbootni mana kiristaanaa jaarraa tokkoffaa lammaffaa keessa turan keessumaatii walgahii addunyaa sadan irratti hirmaatanii warroota shakkitoota adda baasaa turan. Dubbiin Sillaasee yeroo baay'ee namoonni ganaa turan sanatti hiika adda addaa kitaaba kana hiikaa yeroo turanitti hiika adda addaa kennanii turan jechuudha. Caqasa kanaaf maalluun jedhu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti abboonni hubannaa gadi fagoo waan qabaniif hafuurri qulqulluun isaan dursee hiikkaawwan adda addaa itti kennanii namoonni akka barataniif sababa ta'aniiru abboonni keenya. Keessumaa jecha dachaa akka fakkeenya keenyaaf akka bifa keenyaatti haa uumnu jedhu kan ibsa bal'aatti laataniiru jechuudha abboonni keenya. Egaa nuti ijoollee isaanii waan ta'aniif egaa nuti abboota keenya waan ilaalluuf mana kiristaanaas haadha keenya jennee waan fudhannuuf Waaqayyo abbaa keenyas abbaa jennee waan fudhannuufi barsiisa isaanii akka isaan barsiisanitti hubachuu qabna jechuudha. Caqasa kana liiteraalii akkasumatti ilaaluu osoo hin taane jechi kun maal jechuu barbaade jedhanii abboonni keenya waan nuuf kaansan tokko tokkoon haga danda'ame haga Waaqayyo nuuf ibsa ilaalla. Egaa abbootni mana kiristaanaa baay'een jecha kana akka agarsiistuu sadan tokkummaatti yookaan akka icci Sillaasee ibsutti nuuf kaaniiru. Akka warri Ayihudootaa Waaqayyo kan inni jechaa jiru kan inni dubbachaa jiru warra ergamoota isaa faanadha. Ergamoota isaa faana mari'achaa jira jedhanii akka jarri dubbatan miti jechuudhaan abboonni keenya yaada tokkoon laphee tokkoon iccitii kana nuuf hiikaniiru. Isaan keessaa abbaan jalqabaa wareegamaa Jastiin jedhama. Wareegamaan kun akkuma beektan bara wareegamtootaa kan ture namoota mana amantaatti fidaa kan ture warroota badan waaqa tolfamaa waaqessaa kan turan gara mana qulqullummaatti fidaa kan ture barsiisa isaatiinis namootaaf ibsaa kan ture wareegamaa qulqulluudha jechuudha. Egaa akkas nuun jedha. Akka namoonni tokko tokko jedhanitti Waaqayyo ergamoota isaatti dubbachaa jira osoo hin taane yaadni isaan jedhan kun sobadha. Namoonni tokko tokko jechuun Ayihudoonni jechaa jira asirratti. Ayihudoonni hiikaa kitaaba isaanii Mishnaa jedhamu irratti gaafa hiikanii kutaa kana seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gaafa hiikanii ergamootaa wajjin dubbachaa jira Waaqayyo nuun jedhu. Egaa wareegamaa Jastiin immoo maal jedhu kun sobadha. Akka isaan jedhan kana miti kun sobadha nuun jedhu. Inni dhugaan garuu maal ta'e nuun jedhu. Yaadni inni dhugaan garuu Waaqayyo abbaan yeroo nama uumetti ilma isaa jalqabaatiin dubbachaa jira. Hubadha. Waaqayyo gaafa nama uumaa jiru sanatti ilma isaa jalqaba jedhamu san Logos kan jennu sanaan nutti dubbachaa jira yookaan immoo mari'achaa jira. Council of Holy Trinity jedhanii nutti abboonni keenya. Gaafa council jennu yookaan immoo marii gaafa jennu marii aniif isin beektan kana miti. Marii aniif isin beektan kana miti. Marii aniif isin beeknu alattidha malee. Sillaaseen ni mari'ate gaafa jennu walgahii ta'anii mari'atan jechuu miti. Qaama adda addaa yoo qabaatan iyyuu maqaa adda addaa yoo qabaatan waaqummaadhaan tokko fedhaan tokkodha waan ta'eef wanta irratti wal morman hin qabne fedhi isaanii tokkodha. Kanaafuu wareegamaan kun maal jedhare Waaqayyo abbaan ilma isaa jalqabaatiin dubbachaa jira. Dubbachuun amala ilmaati. Yaaduun amala abbaati waan ta'eef namni tokko immoo yaadee kan yaada sana dubbata waan ta'eef. Egaa abbaan laphummaadhaan ilmi immoo jechummaadhaan dubbatanii addunyaa kana uumaniiru.
dhumarratti immoo dhufanii heera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gaafa dubbistan maal jedhanii kottaa akka bifa keenyaa fi akka fakkeenya keenyaatti nama uumnaa jedhan. Kun jecha baay'ee ajaa'ibaa jechuudha. Kunis kabaja namaatiif akka ta'e hubachuu qabna. Namni hagam akka inni kabajame. Uumamni biroon akkuma beektan kanaan dura ifaani ta'e jedhe. Ergamoota calluma jedhee uume. Akkasumas addeessa aduu ji'a akkasumas aduu warra biroos dubbatee uume ta'aa jedheen. Biqiloota immoo lafaan kenni jedhe. Bishaan keessa kan galan qurxummiilee fi roobilee bishaaniin kenni jedhe. Bineensota immoo addunyaa kana irratti munyuuqaa jedheen. Nama maal jedhe? Kottaa nama akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti uumnu. Nuti bifa Waaqayyoo qabna ijoollee Waaqayyoo. Nuti bifa Waaqayyoo qabna. Fakkii Waaqayyoo qabna. Waaqayyo nuti fakkii Waaqayyoodha. Nama gammachiisu kun. Garuu fakkii Waaqayyoo ta'uu hubannee eenyutu akka fakkii Waaqayyootti deddeebi'aa jira. Waaqayyo qulqulluudha erga ta'e nutis qulqullaa'uu qabna jechuudha. Waaqayyo sobarraati fagoo erga ta'e nuti sobarraa fagaachuu qabna. Waaqayyo bakka hundumaatti argama. Akka amala isaa ta'uu dadhabneyyuu nuti Waaqayyo gooftaan yaadaan addunyaa kana kan guute qaama addunyaa kana kan guute addunyaa keessa kan jiru jiraataa bara baraadha. Nuti immoo kennaadhaan yoo guddanne gara isaatti guddachaa yoo deemne kennaan isaa nuuf laatamaa deema jechuudha. Inni dhokna miti. Yeroo hunda kennaa isaa nuuf kenna waan ta'eef haguma jabaanne immoo nuuf kenna. Nuti bifa Waaqayyoo qabna. Waaqayyo hin dubbata nuti hin dubbanna. Waaqayyo jiraataa nuti hin jiraanna. Waaqayyo ni yaada nuti hin yaadna. Yaaduu fi jiraachuu fi dubbachuun isaa garuu kan keenya wajjin adda addadha. Kan isaa baraabarummaadha. Bara baraan jalqabaa fi dhuma hin qabu. Kan keenya garuu jalqaba qaba. Garuu dhuma hin qabu. Haala kanaan hubachuu qabna jechuudha. Egaa abbaan biroon abbaan lammaffaan immoo kutaa kanarratti akkas nuun jedha. Tartuliyaan isa kaarteej abbaan jedhamu. Abbaan kunis jaarraa tokkoffaa keessa kan ture. Abbaa beekamaadha. Waa'ee dubbii Sillaasee irratti barreeffamoota adda addaa barreesseera. Innis akkas nuun jedha Waaqayyo maqaa qaamaa fi gochaan sadiidha. Maqaa keessoo, qaama keessoo, gocha keessoo qaba Waaqayyo. Yookaan Sillaaseenii nuun jedha. Egaa maqaan qaama sadanii Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu jedhamaa nuun jedha. Maqaan qaama sadanii maal jedhama? Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu nuun jedhama. Hubadhaa jaarraa tokkoffaa keessattidha kan kenname maqaan kun. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 9 gubbaa irrattis deemaa maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate. Abboonni keenya jecha kana fudhachuudhaanii qaama maqaa gocha jedhanii immoo Sillaaseen maaliin sadii akka ta'e ibsanii nutti himaniiru jechuudha. Hafuurri Qulqulluun isaanirra bulee isaaniif ibsa jechuudha. Fedha foonii yookaan immoo fedha dhiigaatiin osoo hin taane Waaqayyo samiirra isaaniif ibseef jechuudha. Egaa hojii qaamaan immoo sadiidhaan hin jedhu. Hubadhaa. Maqaa qaamaaniin sadiidha. Maqaa qaamaa shan qaamni maqaa qaba. Qaamni Abbaa, Ilmi, Hafuurri Qulqulluun qaama maqaa jenneetoo adda baafna. Akkasumas immoo hojii qaamaan immoo sadiidha. Qaamni kunis hojii qaba. Abbaan ni dhala, ni baasa. Ilmi ni dhalata. Hafuurri Qulqulluun immoo ni baha. Abbaan samii fi lafti osoo hin uumamin dura jalqabuma amalummaa isaatiin ilma dhalee. Hafuura Qulqulluu immoo ni baase. Gaafa akkas jennu garuu wal dursummaa hin qabanii. Daqiiqaadhaaf illee abbaan hin dursu. Abbaan abbaa waan ta'eef ilma hin dursu. Ilmi ilma waan ta'eef immoo abbaa gadi immoo takka turee kan dhufe miti. Akka Ariyoos jedhutti abbaan jalqaba ilma uume ilmi immoo uumamtoota uume jedhee akka Ariyoos dubbate sana miti. Kun maaliree wal dursummaa hin qabanii nuun jedha. Kanaafuu ilmi immoo abbaa dhalate. Hafuurri Qulqulluun immoo nyuraa ba'e. Abbaa irraatu ba'e. Gaafa akkas jennu garuu afaan addunyaa kanaan waliin galluun kan if osoo hin taane akka hubannuuf jechadha immoo akka ta'e hubachuuti qabna jechuudha. Itti fuudhaan akkas nuun jedha. Kunis Waaqayyo yeroo nama uumetti nuun jedha. Kunis Waaqayyo yeroo nama uumetti fedha tokko, gorsa tokkoo fi yaada tokko qabaateedha malee yaadaan adda adda ta'ee akka hin taane immoo hubachuu qabdu nuun jedha tartiibaan. Kunis gaaleen Waaqayyo jedhu kun as keessatti Waaqayyo jedhee jennee rabbitti kan dura tokkummaa Waaqayyo nutti agarsiisa. Akkasumas kottaa haa uumnu bifa keenya kan jedhu kun immoo baay'ina agarsiisa. Kun immoo sadummaa agarsiisa. Kanaafuu kutaan kun dubbii Sillaasee nutti himaa jira. Dubbii Sillaasees sadummaan isaanii qaamaanii maqaadhaanii jedhee adda baasee nutti himeera jechuudha. Manni amantaas kan nu barsiisa. Manni amantaa keenyas burqaa dhugaarraa fudhattee nu barsiisaarte jechuudha. Inni biroon immoo qulqulluu Iraanees jedhama.
Qulqulluu Iraanis barataa qulqulluu Yohaannis kan ture abbaa ajaa'ibaa fi barnoota adda addaa barsiisaa kan ture namoota baay'eedhaaf ifaa kan ture jechuudha. Bara samaatinnatii yookaan immoo bara wareegamummaa keessa kan ture abbaan kunis waa'ee dubbii Sillaasee irratti waa'ee dubbii cuuphaa irratti walumaa galatti waa'ee barnoota mana kiristaanaa irratti barreeffamoota adda addaa barreesseera. Har'as manni amantaa isa keessaa fudhattee ragaa shakkitootaaf dhiyeessaa jirti jechuudha. Innaa akkasumas jedhanni akka gantoonni tokko jedhanitti hubadhaa. Gantoonni waa'ee dubbii Sillaasee irratti wanta baay'ee jedhaniiru. Asirratti Iraanis akka gantoonni tokko jedhanitti Waaqayyo ergamoota isaa faana dubbachaa jira sitti hin fakkaatin hin jedhe. Dhugaadha. Sila subattanii ittoo taatanii wareegamaan Jastinis akkas jedhee ture. Yaadaan walii galan jechuudha abboonni kun. Akkas miti ergamoota wajjin dubbachaa jira miti eenyu Waaqayyo. Dubbii fi ogummaa Waaqayyo abbaan ilma isaa fi hafuura qulqulluu wajjin dubbachaa jirudha hubadhaa. Dubbii fi ogummaa abbaan ilma isaa fi hafuura qulqulluu faana dubbachaa jirudha. Dubbachuun amala ilmaati waan ta'eef immoo ilma isaatiin immoo dubbachaa jira nuun jedha. Kanaafuu kunis Waaqayyo dhala namaa hagam uumamtoota biroo irra caalsee akka jaallatee nutti ibsaa nuun jedha. Hundaaf dhalli namaa gonfoo uumamtootaatii nuun jedha. Dhumarratti kan uumamedhaa nuun jedha. Kanaafis Waaqayyo dhala namaa waan jaallatuuf uumamtoota biroo wanta inni nyaatu, wanta inni uffatu, bakka inni jiraatu, bakka inni dhugu uumee erga raawwatee booda maal godhee Waaqayyo gooftaan Addaamiin uumee nuun jedha. Kunis kabaja Addaam qabu. Dhugumatti immoo bifa isaatiin immoo uume. Uumamtoota jiran keessaatii bifa Waaqayyo kan qabu hin jiru. Eenyu qofadhaa? Addaam qofatu bifa Waaqayyo qaba. Ergamoonni iyyuu Addaamiin yoom uumama jedhanii Waaqayyoon gaafachaa turan. Akka bifa koottiif akka fakkeenya kootti kana nuumu namni jira jedheetti maa ture Waaqayyo gooftaan. Ergamoonni gooftaa uumaa yoom uumta maaluu dafii uumime. Karaa Addaamiin si barraati jedhan. Gaafa uumamu abbaan keenya Waaqayyoon galateeffan ergamoonni Waaqayyo jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyo Addaamiif galanni haa ta'u. Jedhanii Addaamii fi jilgeenfannaa kennaa jilgeenfachaa Waaqayyoon immoo jilgeenfannaa waaqummaa isaaf galateeffachaa Waaqayyoon galateeffachaa turan nuun jedha. Kanaafuu haala kanaan hubachuun gaariidha. Lammaffaan kutaan Sillaasee nutti himu inni ammaa seera uumamaa boqonnaa 1:26 kutaa lammaffaan immoo as keessatti ilaallu Waaqayyo namaaf yeroo kakuu galutti dubbiin Sillaasee ifa ba'eera. Waaqayyo addunyaa kanaaf kakuu galeera. Kakuu akkamii? Namatu of balleesse, namatu cubbuu hojjete. Gaafa namni cubbuu hojjetu Waaqayyo gooftaan immoo galaafessa waan ta'eef namni kun badee akka hafu hin barbaanne. Abbaan keenya cubbuu guddaa hojjete. Akkuma bifa Waaqayyootiin uumame immoo gadi deebi'e jechuudha. Of xureesse abbaan keenya Addaam. Gorsa seexanaa dhagahe. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 gaafa dubbistan abbaan keenya Addaamii muka badiisaa nyaatee erga raawwatee booda Waaqayyo gooftaan maal jedhe? Kunoo Waaqayyos akkas jedhe nuun jedha. Kunoo Addaam gaarii fi yara adda baasuuf nu keessaa akka isa tokko ta'e nuun jedha. Hubadhaa. Akka isa meeqaa ta'e? Akka isa tokko ta'e nu keessaa Waaqayyos jedha. Addaam gaarii fi yara adda baasuuf nu keessaa akka isa tokko ta'e. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22. Kun dubbii Sillaasee nutti hima jechuudha. Akkuma sila dubbanne jecha qeenxee fi jecha dachaa qabu of keessaa. As keessatti Waaqayyo gooftaanis jedhee nuun yaadi jedhu kun tokkummaa Waaqayyoo nutti hima. Waaqayyo tokkodha waan ta'eef. Jedhee Waaqayyo jedhee gaafa jennu tokkummaa ibsa baay'ina hin qabu kun. Akkasumas nu keessaa akka isa tokko kan jedhu immoo sadummaa ibsa nu keessaa akka isa tokko kun sadummaa ibsa jechuudha. Nu keessaa kan jedhu immoo inumaayyuu qaamni kun lamaa ol akka ta'an immoo nutti hima jechuudha. Qaamni waliin dubbachaa jiran kun lamaa ol akka ta'an. Fakkeenyaaf lama osoo ta'aniiti maal jechuu danda'a? Fakkeenyaaf qaama lama osoo ta'aniiti nu keessaa hin jedhu ture. Siifi ana keessaa jedhu ture. Argitanii siifi ana keessaati akka isa tokko ta'ee jedha. Amma garuu lamaa ol waan ta'eef yaade kun nu keessaa jedha. Asitti immoo ifa baasee qaamni Sillaasee sadii lamaa ol akka ta'e akka nuti tilmaamnuuf nutti himaa jira jechuudha. Qulqulluun Museen gaafa kitaaba kana nuuf barreessu. Egaa yaadi kun maaliif dubbatame? Abboonni keenya yaada kana maaliif akka dubbatame nuuf katabu. Kan sin ajaa'ibu yaadni kun wanta gurguddaa sadiif dubbatame. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 wanta gurguddaa sadiif dubbatame. Tokkoffaan iccitii Sillaasee ibsuufidhaan nuun jedhu abboonni keenya. Dhugaadha. Sababiin isaa qeenxee fi dachaa qabu of keessaa waan ta'eef Waaqayyo as keessatti dubbii sadummaa isaa ibsaa jira.
Tokkoffaan kanaaf. Lammaffaan immoo iccitii nama ta'uu adda baasuuf yookaan immoo ibsuuf. Raajii gara fuulduraatti dubbatamuuf. Sababiin isaa qaama sadan keessaati tokko ilmi Yesuus Kiristoos dhufee maal ta'eera? Nama ta'eera waan ta'eef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 gaafa dubbistan Waaqayyos nama ta'ee nuun jedha. Egaa asirratti kan hubachuu qabdan ijoollee Waaqayyoo nu keessaa qaama sadan keessaati nama kan ta'e eenyudha? Yesuus Kiristoos. Nu keessaa Addaam akka isa tokko ta'e jedha. Hunda keenya ta'e jedhu laatti keessatti. Akka isa meeqaa ta'e jedha? Akka isa tokko ta'e nuun jedha. Seera uumaa boqonnaa 22 irratti nu keessaa akka isa tokko ta'e jedha. Isaan keessaati akka namaa kan ta'e eenyudha? Ilmadha jechuudha. Foon namaa uffatee addunyaa kanarra waggaa 33 ji'a 3 deddeebi'ee barsiisee foonuma sana immoo uffatee kan ol ba'ee qaama sadan keessaa ilmadha jechuudha. Kanaaf kun iccitii nama ta'uu Waaqayyoo nutti hima jechuudha. Kara biraa. Lammaffaan immoo Addaamitti qoosuuf nuun jedha. Waaqayyoo hin qoosu amala isaatiin. Waaqayyoo hin qoosu. Garuu kitaaba irratti yeroo baay'ee amala Waaqayyoo kan hin ibsine jechuun adda addaa dubbatamaniiru. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 gaafa dubbistanii Waaqayyoo ni gaabbee jedha. Seera uumamaa faaruu Daawit boqonnaa 2 gaafa dubbistan Waaqayyoo itti kolfaa jedha. Jechuun baay'een jiru jechuudha. Waaqayyoo ni kolfa miti. Waaqayyoos immoo ni gaabba. Ka gaabbu miti. Garuu afaanni dubbii waaqummaa ibsu hin jiru addunyaa kanarra. Sababa kanaafuu nama Addaamitti qoosuuf hin jedhu. Tuffachuu jechuudha kun. Addaamiin tuffachuu. Asirratti akkamittiin uumee tuffata kan jenneefi adabbii agarsiisa jechuudha. Adabbii agarsiisa. Maal adabbii akkamii? Seexanni Addaamitti qoostee turte waan ta'eef qoosaa sana qoosaadhaan deebisee jechuudha. Akkuma seexanni bofaa wajjin waloomtee gannata galtee innis dhufee namaa wajjin waloomee seexana gannata keessaa immoo si'ol keessatti ishee gasheera jechuudha. Akkuma kanas akkuma seexanni qoostee Addaamiin kuffiste Waaqayyo Gooftaanis Addaam osoo seexanni osoo hin beekin maal gooteetti Addaamiin fayyise. Waaqayyo Gooftaan Addaamiin fayyiseera jechuudha. Kanaafuu tuffii agarsiisa kun. Tuffii agarsiisa. Tuffii gaafa jennu yaadi Addaam filate sun yaada isa godda'u, yaada isa miidhu, yaada isa hin fayyisnedha waan ta'eef neglect yookaan immoo free will yookaan bilisummaa isaa kabajuu fi agarsiisa jechuudha. Kanaafuu abboonni baay'een illee kanarratti yaada bal'aa dubbataniiru. Isaan keessaa tokko qulqulluu Efreem isa Sooriyaa jedhama. Qulqulluu Efreem inni Sooriyaa gara fuulduraatti ni ilaalla. Abbaa kabajamaa kan ta'e sirna galatoo yookaan immoo Daasee Maaramii kan jennu kan nuuf gabaase, kan nuuf dhiyeesse. Isadha. Yeroo hundumaa kadhannaan isaa kan namatti tolu. Bara jireenya isaa boo'ichaan kan dabarsaa ture. Abbaan kun abbaa jaabaa kan ta'e waa'ee dubbii Sillaasee irratti seera uumamaa boqonnaa 32 boqonnaa 3 lakkoofsa 22 gaafa hiikuu akkas nuun jedha. Kunoodha Addaam gaarii fi hamaa beekuu fi nu keessaa akka isa tokko ta'e kan jedhu kuni caafanni qulqullaa'aan kun maal jechaa akka jiru hubachaa jirtu nuun jedha. Nu keessaa akka isa tokko ta'eera jechuun kan ibsaa jiru iccitii sadummaa yookaan iccitii Sillaasee nutti himaa jira. Iccitii Sillaasee nutti himaa jira. Akkamitti yoo jettanii nuun jedha. Waaqayyo jalqaba dhugumatti Addaamii yeroo ajajatti kennetti yoo muka kana firii ishee nyaatte du'aa duuta jedhee itti meera. Firii muka kanaa yoo nyaatte maal taata du'aa duuta jedhee itti meera. Faallaa kanaan immoo isheen dhuftee maal jetteetti? Yaa Addaamiin duutu Waaqayyoo calluma jedheetu akkasiin jedhe jettee isheen immoo faallaa Waaqayyoo dubbatte. Sababa kanaafuu Addaamiin gowwoomsite. Addaam ajaja Waaqayyoo dhiisee ajaja seexanaa maal godhe dhaggeeffate. Ajaja seexanaa dhaggeeffate nuun jedha qulqulluun Efreem. Waaqayyo si jedha Addaam nu keessaa akka isa tokko ta'e jedhe. Sababiin isaa Waaqayyo Addaamiif waadaa galee dhala kee dhaladheen si fayyisaa. Yeroon gaafa ga'u durba dhalate ka jedhame. Wangeela maannoo Qolaasiyaas Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti kan barraa'e sun yeroon gaafa ga'u dhufee durba irraa dhalate kan jedhu sun ta'uuf jira waan ta'eef qaama sadii keessaatii dhufee kan dhalatu sun jira waan ta'eef Waaqayyo akkas jedhe. Kunis nu keessaa akka isa tokko ta'eera jechuudhaan iccitii Sillaasee nuuf mul'ise. Sillaaseen qaamaan sadiidha, maqaan sadiidha jennee akkuma dubbanne sana. Waaqayyos gaafa yeroon isaa gahu Addaam dhugumatti akka Waaqayyoo ta'eera. Gara Waaqayyootti guddateera ta'e oosiis nuun jedhu abboonni keenya afaan Giriikiitiin. Kunis fedhaa fi gorsa Sillaasee nutti agarsiisa. Sillaaseen fedha tokko qabu. Waliif galanii fedha abbaatiin, fedha ilmaatiin, fedha hafuura qulqulluutiin Waaqayyo dhufee addunyaa kana fayyise. Kitaaba isaa keessumaatti galata dubroo Maariyaam irratti maal nuun jedha? Abbaan keenya qulqulluun Efreem fedha abbaatiin, fedha hafuura qulqulluutiin dhufee dhalatee nu fayyisee nuun jedha.
fedha adda addaan qaba waan ta'eef. Kanaafiyyuu kun iccitii Sillaasee kan nutti himudha jechuudhaan nuuf goolabachuudha abbaan keenya qulqulluu Efreem. Ammas abbaa biroon Tartuuliyaan inni Kaarteej naannoo bara 220 kan ture. Innis yaada kana maal nuun jedha haala birootiin nuuf gabaasan immoo akkas nuun jedha. Kunoo Addaam nu keessaa isa akka tokko ta'e kan jedhu kana namni Sillaaseen qaama tokko qofa jedhu yoo jiraate silaa inni tokko ta'ee osoo jiru akkamittiin sobee baay'inaan of dubbataa hubadhaa. Jecha kana fudhachuudhaan namni silaa Sillaaseen qaama tokkitti qofa qaba jedhanii akkan akka Sabaaliyoos kan akka Ayhuudotaa yeroo dubbatan akkamittiin akkas hojjechuu danda'a? Kottaa akkamitti hojjechuu danda'a? Nu keessaa akkamitti hojjechuu danda'a? Sobaa jiraa Waaqayyoo moo ergamoota faana dubbachaa jira nuun jedha. Nama ajaa'iba wantichi. Moo ergamoota faana dubbachaa jira? Akkuma warri Ayhuudotaa jedhan sun. Yihuudoonni kutaa kanaa nuun jedha. Inni ergamoota faana dubbataa jira jedhanii kitaaba isaan irratti hiikaniiru nuun jedha. Eeyyee yoo jette isaan sababa qabu. Eeyyee warri Ayhuudotaa sababa qabu. Ati gartuu Ayhuudotaatii nuun jedha. Namoonni gartuu Ayhuudotaa ta'an yaa'u jechuu danda'u kan. Garuu akkas nuun jedha. Isaan immoo ilmaaf bakka hin laanne. Qaama sadii keessaa ilma ajjeesaniiru. Hafuura qulqulluusiin gananiiru. Waaqa tokko jedhu. Waaqa Sillaasee qaama sadiin waaqeffamu. Sillaasee maqaa sadii qabu. Waaqa tokko fuula tokko maqaa tokko jedhaniitu waan dubbataniif isaan immoo dhugaa qabu. Dhugaan isaanii immoo seexana irraa kan baratamedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti akkuma barraa'ee jiru abbaan isaanii Daabiloosidha. Sobdootadha. Iluu baastotadha. Ati isaanii wajjin walii galta taanaan atis faallaa Sillaasee dhaabbachaa jirta. Sillaasee arrabsaa jirta. Ati jaraa wajjin walii galaa jirta. Kutaan kun garuu kan jedhame qulqulleettii Sillaaseedhaa fi ergamoota faanas dubbachaa kan jiru miti. Akkasumas immoo qaama tokko qabaatee of baay'isee akka mootileetti of dubbachaa jira miti. Fakkeenyaaf mootiin biyya keenyaa Haile Sillaaseen gaafa dubbachaa ture nuti jedha. Nuti mootiin Haile Sillaaseen jedhee dubbata. Akka kanattis miti Sillaaseen qaama sadii waan qabuufi maqaa sadii waan qabuufi akkasitti dubbate malee nuun jedha. Egaa itti fuudhaan akkasuma jedha lakki abbaan duraanuu ilma isaa fi hafuura qulqulluu faana waan jiruuf ture jedhee deebinuu deebisa jechuudha. Kunis akka qaama lammaffaatti ilma isaatti jecha ilma isaatiin dubbate. Qaama lammaffaa jedhama yeroo baay'ee ilma. Qaama tokkoffaa kan jedhamu abbaadha. Qaama lammaffaa kan jedhamu ilmadha. Qaama sadaffaa kan jedhamu hafuura qulqulluudha. Kun immoo maaliif jedhame kan jedhamu gara fuulduraatti sirnaan ilaalachuudha. Darajaa itti laachuu osoo hin taane jalqaba mul'achuudhaan. Kakuu moofaa keessatti yeroo baay'ee Waaqayyo abbaa Waaqayyo jedhamee tokkumatti waamama ture. Isa booda kakuu haaraa keessatti garuu Waaqayyo abbaan ilma isaa ergee ilmatu dubbatama jechuudha. Ilmi immoo barnoota dubbii fayyinaa barsiisee erga luba'ee booda hafuura qulqulluu ergee sadarkaa kanaanii dubbii fayyinaa irratti xiinxaluudhaan kan dubbatamudha malee Sillaaseen darajaa yookaan sadarkaa tokko tokko kan caalu miti jechuudha. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa kan jedhamu hin jiru. Barnoonni akkasii barsiifamaa ture beekaa Argeensi jedhamu jechuudha. Argeensi beekaa kaatolikii kan turedha. Jaarraa lammaffaa keessa garuu Sillaasee darajaatti kennee abbaan dursaa ilmi ittaanaa hafuurri qulqulluun immoo sadaffaa irratti argama jedhee darajaa akka nama fooqi irratti ol ba'u akkasiin barsiisaa ture. Kun barumsa ganiinsaadha jechuudha. Barumsa seexanaadhas. Egaa itti fuudhaan akkasuma jedha. Akkasumas qaama sadaffaa kan ta'e hafuurri qulqulluun immoo jireenya isaa kan ta'e dubbachaa ture. Kaayyoon gaalee dachaa nu keessaa akkasa tokko ta'e jedhu kun yaada kana ibsuufidha malee dhuguma inni ergamoota faana dubbachaa jira miti. Akkasumas immoo qaama tokko ta'e immoo sobaa jira miti jechuudhaan nuuf himaa jechuudha. Ammas mee eenyu waliin nama uume? Eenyu wajjin immoo nama uume? Waa'ee nama uumu kan. Eenyu wajjin immoo kottaa nu keessaa tokko ta'ee kan jedhe sana. Eenyu wajjin? Qaamota kana ilaaluu qabna jechuudha. Isaan keessaa eenyutu Addaamiin dhugumatti fakkaata? Nu keessaa jedhe miti. Addaamiin kan fakkaate eenyudha dhugumaaf tanaan. Jechi yeroo booda foon durboon Maariyaamin uffatee nu fakkaateera. Kanaafuu qaama sadii keessaa eenyudha tokko? Iyesuus Kiristoosidha. Lammaffaanoo hafuurri qulqulluun immoo durbee irra bulee qulqulleessuudhaaf akka isheen abidda waaqummaa kana baattuuf ishee dandeessiseera. Kanaafuu innis dhufeera jechuudha. Dhufeen irra bulee maal godha? Raajii nu dubbachiisa jechuudha. Raajii nu dubbachiisa jechuudha. Kanaafuu qaamni lamaan jechuunis hafuurri qulqulluu fi ilmi dubbii fayyinaa keessatti dhufanii fedha abbaatiin fedha isaaniitiin immoo dhufanii maal godhan jiru? Nutti mul'atanii nurratti hojii raawwatanii jechuudha.
Kanaafuu nama uumuu keessatti hojii guddaa qabu waan ta'eef. Kanaafuu abbaan isaan kana waliin yeroo sanatti dubbateera jechuudha. Isaanis kan jedhame eenyudha? Abbaa, ilmaa fi hafuura qulqulluu jechuudha. Ilmaa fi hafuura qulqulluu. Kanaafuu haala kanaan hubatamuuti qaba. Inni biroon Efreem Sooriyaa irra deebiidhaan ammas Efreem akkasuma jedha. Waaqayyo kunoo Addaam gaarii fi hamaa beekee akka keenya keessaa tokko ta'eera nuun jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Kunis nu keessaa akka isa tokko ta'eera jechuun iccitii sillaasee nuuf ibsa. Isa dubbanneerra kana aga danda'ame garuu asitti yaada addaa waan qabuufi akkasuma jedha. Dubbiin isaa Addaamin kanaan dura seexanni goomsitee waan turteefi ammasii Waaqayyo gooftaanii Addaamitti qoosaa jiran jedha. Jalqaba dubbanneerra waan afuriif dubbatame jennee miti sadiif dubbatame jennee miti. Ati gaarii fi hamaa beektee akka Waaqayyoo ni taata jettee seexanni goomsiteetti. Kan sin ajaa'iba jechuudha. Waaqayyo Addaamitti qoosaa jira jechuudha kana. Nu keessaa tokko ta'uu barbaade cigoodhaanii Addaamitti dubbachaa jira Waaqayyo gooftaan. Amma erga firii sana nyaatanii booda Addaamiif Hewaan ni du'an malee Waaqayyoon hin taane. Ni du'an. Akka seexanni jettees hin taane dhuguma immoo akkuma Waaqayyo jedhes nama qaama sadan keessaa tokko hin taane jechuudha. Ganaa yeroo booda garuu ta'uuf jira. Waaqayyo qalbii jirannaa Addaamin ilaalee garuu dhumni bara 5,500 booda maal ta'eera? Nama ta'eeraaf jechuudha. Wangeela Maatiyoos Yohaannis boqonnaa 1:14 irratti Waaqayyo nama ta'e kan jenne sana. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nama ta'eera jedhamee akkuma dubbatame sana. Kanaafuu haala kanaan hubachuun gaariidha. Egaa har'a caqasa lama haala kanaan ilaalleerra. Gara duraattis kutaawwan afan haala kanaan ilaalaa deemna. Ijaarsa masaraa Baabiloon irratti gadi fageenyaan immoo akkasumas waa'ee afaanii dubbii sillaasee afaanii wajjin kan jedhu kakuu haaraa keessatti illee walitti fidnee ilaaluuf ni yaalla. Waaqayyo nama torbee nu haa godhu kan baranne kana laphee keenya keessa nuuf haa bulchu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen.